Hashama harka fuuni akkam jirtu nagaa keessanii nagaa karaa du'aa qeessuun qabaayee haala bakka isin jirtan hundumaatti akkam jirtu warra amantii jiraatan nageenyi badhaadha baga nagaa karaa salphaa ta'een biisaa akkatti manatti jennu itti fayyadamuu qabadhee dhiyaadhee jira laayik sheer koppii liinkii naaf godha yuutuubii kana sabskiraayib godhaa nu jajjabeessaa guddinni koo guddina keessan waan ta'eef sabskiraayib naa godhaa piliis oromoo piliis sabskiraayib naa godhaa isiniin jedha waliin baay'ee bareeda baay'ee karaa salphaa ta'e manatti akka hojjetannetti fayyadamu kanumarraa daanfanii hojjetachuu dandeessu warra shamarranii keessumaa viizaa birrii 2,300 ta'ee jedhu Itoophiyaatti almost birrii 1,000 takkaan wanta hundumaa isaa guuttattanii manatti hojjetachuu dandeessu. Baay'ee namatti tola baay'ee fuulli kaachaa jira jechuudha baatullee murmurree hiramtee jirti akka qircaa gargaree hiramteetti amma waaw baay'ee minyaa look karaa salphaa ta'e manatti hojjetanna oolmaa gaarii qabaadha.